Galmee seenaa gootota Oromootti goota seenaa isaa barreessinu malee goota maqaa isaa balleessinu hin qabnu jechuun dhugaadha. Oromoonis gootota seenaan hin daganne kan kumaatamaan lakkaa'aman addunyaaf gumaachaa akkuma ture ammas gumaachaa jira. Dacheen Oromiyaa uumama hundaan badhaatuu taate gootota dameen isaanii lalisee dhalootaaf gaaddisa ta'e biqilchuullee addaan hin kunne. Maarree gootonni Oromoo hedduun aarsaa qaalii saba isaaniif oolaniin dachee Oromiyaa irratti kan faarfaman danuu ta'anus muraasni ammoo guyyuma guyyaan as ba'aa jiru. Isaan kana keessaa ammoo Balaayinis nama tokkodha. Nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaa isin haa qaqqabu. Har'a immoo goota seenaan isaa himameen xumurame seenaa gooticha Balaayi Tooboo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ayaataan nu dhaggeeffadhaanis dhaamsa keenya. Balaayi Tooboo godina Wallaggaa Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa ganda Dhaayee Doobbeetti abbaa isaa obbo Tafaa Tooboo fi haadha isaa Aadde Maamituu Garbeerraa bara 1947tti dhalatte. Maqaan qabsoo isaa Olaanaa Tafaa jedhama. Umuriin isaa barnootaaf yeroo ga'ettis gara mana barumsaa Ulaa Baabuu jedhamu kan naannoo sanaatti argamu galee kutaa 1 hanga 6 barachuu eegale. Kutaa 7 fi 8 immoo gara mana barumsaa giddu galeessaa Noolee jedhamutti barate. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaa yeroos Noolee waan hin jirreef magaalaa Gimbiitti kan argamu mana barumsaa Comparative Secondary School jedhamu kan yeroo ammaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenaa Gimbii jedhamee waamamu seenee barachuu eegale. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa erga xumuree qabxii yuunivarsiitii isa seensisu galmeessuun yeroos Haramaayaa Irshaa Kolleej yookiin immoo kolleejjii qonnaa Haramaayaa seenuun barnoota isaa itti fufe. Gosa barnoota keemistirii baratee qabxii guddaa galmeessuun badhaasa kolleejjicharraas fudhatee bara 1973 digirii jalqabaan eebbifame. Barnoota isaa erga xumuree carraa hojiif gara naannoo Tigraay godina Aggaamee magaalaa Addigraatitti ergamee hojii barsiisummaa achumatti eegale. Wayita sanatti Balaayin miseensa paartii ABO ture. Akka aanaa Noolee Kaabbaattis Balaayin nama jalqaba barnoota ammayyaan dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifame keessaas hangafummaan faarfama. Kana malees naannoo dhaloota isaatti namni jalqaba qubee afaan Oromoo baratee namootas walitti qabuun barsiisee isuma akka turetu dubbatama. Yeroon qabsoo isaa kun yeroo mootummaan Dargii biyya bulchaa jirudha. Mootummaan Dargiis aangoorraa fonqolfamee erga mootummaan Addawaawii aangootti dhufees qabsoon Balaayin faan mirga saba isaaniif karaa nagaa gaggeessaa turan gara shororkeessummaatti waan jijjiirameef naannoo Tigraayin jiraachuun itti cimaa dhufeera. Yeroo tokko dhimmuma kanaaf mana hojii isaa seenuun qabanii ji'a 2 erga hidhanii kana booda biyya sana keessa kan teenye yeroo dhiyoottis gara biyya isaatti akka galu akeekkachiisuun sababa tokko malee hojiirraas ari'anii. Balaayin ammaan booda Tigraayin jiraachuu akka hin dandeenye beekee turtii waggaa 8 turee achii deemuuf dirqame. Kanaan booda gara magaalaa Finfinneettis baqate.
dhufee naannoo Yakkaatit 12 jedhamutti ramadamuun ammas hojii baruu barsiisuusaa itti fufee. Yeroon kun isaaf yeroo baay'ee carraa gaarii qabu ture. Sababni isaa gameessota qabsaa'ota Oromoo hedduu waliinis wal arguun yeroo garaa garaatti mari'achaa yeroo turanidha. Finfinnees yeroo muraasa erga tureen booda ammas gara godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti godaane. Ammas mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti ramadamuun hojiif qabsoo isaa itti fufee. Balaa Ittafaa qabsoo qofa osoo hin taane barsiisaa cimaa dhaloota barsiiseenis leellifamuudha. Erga magaalaa Amboo dhufee haalli qabsoo isaa karaa gaarii waan qabateef fakkaata. Balaayin guyyaa tokko manni hojiinni keessaa hojjetu deemee konkolaataan muka jaarsaaf ta'u fe'ee akka deebuuf gara Walisootti erge. Innis dirqama hojii kanaa ba'uuf gara itti ergame deemee utuu deebi'aa jiruu wanni ta'ee isa quunname. Kunis yommuu inni mukicha konkolaataatti feesisee gara Ambootti deebi'u karaatti waraanni adda bilisa baasaa Oromoo ABO'n bosona keessa socho'aa ture. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo kanaan quba wal qaba ture. Egaan balaayin ABO ijuma qofaan argee akka warra kaanii bira darbuullee hin dandeenye. Kanaaf konkolaachisaa dhaabsifatee manni hojii koo kun dirqama guddaa natti kenneera. Ta'us garuu ani imaanaa isaanii fixaan baasuu hin dandeenye. Imaanaa natti kennameenis dabarseen imaanaa sitti kenne. Adaraa meeshaa kana naaf qaqqabsiisi. Ankunoo obbolaawwan koo waan hin argeef bira darbuus hin dandeenye. Jedhi nagaatti waanuma jaallatte godhi jechuun konkolaachisaatti nagaa dhaammatee waraana adda bilisa baasaa Oromoottis makate. Balaayin yommuu sanaa adda bilisa baasaa uummata Oromoos ijaan nan arga jedhee manaas waan hin baaneef mana isaa Amboo meeshaa achi keessaa qabu hunda achumatti gatee gara qabsootti seene. Leenjii waraanaas yommusuma fudhate. Balaayin namaa dandeettii siyaasaaf dubbatee nama amansiisuuf ijoo dubbii beeku waan ta'eef yeroo muraasa booda gara leenjii dabballummaa fudhachuutti seene. Leenjii dabballummaa Finfinnee Gullalleetti fudhate. Godinaalee Shawaa keessa naanna'uun tarsiimoo siyaasaaf dinagdee paartii adda bilisa baasaa uummata Oromoo barsiisaa turee jira. Yeroo mootummaan Dargii aangoorraa fonqolfamee TPLF fi addi bilisa baasaa uummata Oromoo waltajjii tokko irratti waliin ba'uun siyaasa paartii isaanii uummata barsiifachaa turanitti balaayin paartii adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uun siyaasa paartichaa barsiisaa akka turetu dubbatama. Haaluma kanaan utuu jiruu paartiin adda bilisummaa Oromoo fi TPLF wal dhabuun adda bilisummaa Oromoo chaappilii gadi dhiisuun ba'e. Yeroo kana balaayifaan naannoo kana jiraachuun kan itti ulfaate. Loltoonni fi deeggartoonni paartii adda bilisummaa Oromoo qabsoon isaan mirga uummata isaaniif taasisan mootummaa yeroo sanaan akka cubbutti waan ilaalameef kaan gara biyya alaatti kaanis bakkuma riphanii jiraachuun danda'amuufitti godaanuuf dirqaman. Mootummaan Wayyaanees yommus Balaayiif waayillan hojii isaa baay'ee qabuun Naqamtee naannoo Diddeessaatti geessuun Taaddisoo kan haaromsa irratti geggeessuun siyaasa isaanii amansiisuuf yeroo dheeraaf tursanii gadi lakkisanii. Balaayin akkuma achii ba'een ammas bakka dura jiraachaa ture jiraachuun waan itti cimeef gara bakka dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa Aanaanuulee Kaabbaatti deebi'uun mataa miliqfatee qabsoo isaa ittuma fufee. Erga gara Noolee Kaabbaa dhufee mannee ijaaruun uummata Oromoo naannoo kanaas dammaqsuun namoota hedduullee hirbuu seensisuun hojiilee gurguddaa seenaan yaadatu hojjechaa tureera. Yommuu kanatti balaayin itti gaafatamummaan aanaalee 5 jechuunis Noolee Kaabbaa, Sayyoo Noolee, Ganjii, Hoomaa fi Haaruu keessa naanna'uun miila isaa qullaa beelaaf dheebuu damdammachaa bakka baay'eetti saamamaa gatii hadhooftuu hedduu kanfaluun saba isaaf jiraatee ilma sabaa akka inni ta'e seenaanis dubbata. Yeroo kanatti balaayin hidhata hojii dhabuun shirri mootummaa Wayyaanee hojii isaa diiguuf godhee fi
addummaan ammoo yeroo tokko mootummaa inni irbuu seensise keessaa duuba deebuun itti duuluun aarsaa guddaa kanfalaa tureera. Magaalaa Gimbii keessattis nafxanyaammaaf lafa keenya irra teesse jechuun hojii inni qabsaa Oromoo gameessa eebbisaa addunyaa waliin hojjete bara baraan yaadatama. Balaayii Ittafaa qabsaa barsiisaa qofa osoo hin taane naannoo bara 1970moota keessaa kitaaba seenaa Oromoo barreessee akka xumuree fi maxxansiisuuf illee sochii gochaa akka ture maatii firiyoonni isaa ni dubbatu. Haa ta'u malee kitaabichi kitaaba seenaa ta'uu isaallee malee fuulleffannaaf xiyyeeffannaan isaa maal akka ta'e otoo hin beekin yeroo qabamee Taaddisoof dhidheessa ture waraana mootummaa wayyaaneen akka gubatetu dubbatama. mootummaa wayyaanee idda gadi fageeffatee uummata Itoophiyaa kolonii isaa jala waan galcheef amma kan duraarraa haalli sochii inni qabsoof godhus itti hammaataa dhufeera. Guyyaa tokko Balaayin obboloota isaa fi hiriyoota isaa waliin magaalaa Ulaabaabuu keessa dhaabatanii haasa'u turan. Yoona kana hidhattoonni mootummaa wayyaanee kan afaan Oromoo hin beekne tokko dhufanii qaamaan isa waan hin beekneef waamuun Balaayii Ittafaa agar ziinaw jedhanii gaafatanii. Innis duraanuu barbaadamaa jiraachuu waan beekuuf akka itti harkaa ba'u erga xiinxaleen booda aawoo jedhee deebiseefi. Isaanis akka inni gara mana isaaniitti geessuuf gaafachuu eegalanii. Balaayin ammas obboleessa isaa Qoxosoofitti waamee mana haadha isaa achuma magaalicha keessatti argamutti akka geessu ajajee ofii isaatii immoo mana namaa lixuun goomsee harkaa ba'e. Egaa kanaan hafus kan hin hafne ammas kan biraatu itti dhufe. Barrisaa bara 1984tti ture. Balaayin guyyaa kana baadiyyaa mana abbaa isaa naannoodhuma manaa ture. Ganama bariidhaan hidhattoonni mootummaa dhufanii manaa waamuun qabatanii eessatti akka geessan utuu hin beeksisiin fudhatanii qajeelan. Erga qabataniis akkuma dirqamatti kennametti ajjeesuuf naannoo manaarraa fageessuuf dirqamanii. Karaa sanaan godinni Wallagga Lixaa fi Iluu Abbaa Booraa waan waldaangessuuf karaa Iluu Abbaa Booraa irra fudhatanii daandii irra ba'anii. Karaa isaan irra fudhatanii deemaa jiran kan Balaayin irra deemaa guddateedha. Godina Wallagga Lixaa fi Iluu Abbaa Booraa kan addaan baasu naannoo sanaan laga guddaa Koochee jedhamutu jira. Hidhattoonni kun Balaayi of gidduu buufattee deemaa dhuftee laga Koochee geessetti. Deemsi isaanii deemsa miilaa ture. Hidhattoonni kun afaan Oromoo beekuu baatanis Balaayin Tigraay waggaa 8 ture. Afaan Amaariffaa akka beeku itti himuu baatus waan isaan dubbatan gaarii godhetu beeka. Kanaaf bakka geessaa jiran kanatti wanta isaan hin goona jedhanii haasaa deeman gaafa dhaga'u yaaddoo hamaan jeeqamuu eegalee. Jarris kutattee waan jirtuuf amma jiraachuuf yeroon gabaabduun akka hafteef erga beekee yeroo gabaabduu haftee kana akkamiinan achi butachuu danda'a jechuun du'a daqiiqaatti lakkaachaa jirtu jalaa wittifata. Erga lagicha ga'anis riqicha lagicharra ce'uuf hidhattoonni kaan dura kaan booda goruun Balaayii of gidduu buufatan. Utuma kanaan jiru haala nama ajaa'ibuun Balaayin isaanuma gidduudha bishaanicha keessatti gadu taale. Bishaanichi bishaan guddaa ture. Hidhattoonni mootummaa wayyaanee dhugumaan waanuma gootu dhabde. Lixxee barbaaduuf onneen ishee hanga kan Balaayii ga'uu dadhabee istee deemuuf imaanaatti kennameetu iraarse. Ofumaa guyyaa guutuu bishaanitti dhukaasa banaa oolanii achi buutee isaas dhabanii kabajaan ba'anii salphinaan ofirra deebi'anii. Maatiin Balaayii haala kana yommuu dhaga'an yaaddoo hamaa keessa seenuu eegalan. Bakka itti barbaadanis dhabanii malaaf fallarkaa badee. Balaayin osoo achi buuteen isaan mul'atiin guyyoonni hedduu dhumnaan namuu abdii kutannaa keessa seene. Haalli hanga mulfaatus lubbuun guyyaa waaqni jedhe maleen baatu. Balaayin torbee 3 booda yommuu deebi'ee gara maatiitti galu kan isa arge hunduu akka abjuu ta'e. Murtoo du'aatiin adabuuf yaalanis ga'umsi Balaayii kan isaanii waan caaleef amma garuu bakkuma argametti rukutamee akka ajjeefamuuf ajajni olii
darbe. Balaayin amma garuu jireenya isaa gara bosonaa deeffachuun bosona Dambii jedhamu kan naannoo sanatti argamutti galee dhokatee yeroo tokko tokko maatii dubbisaa lafuma abbaa isaa irratti bilisummaa dhabuun iraarfamaa jireenyatti fufe. Balaayin yommuu kana qormaatawwan deebii hin qabne qabsoon isaa haala kanaan karaa dhaabachuu, kan biraan ammoo paartiin ABO's chaappilii dhiitee ba'uuf yommuu bishaan seenee jiratti harkaa ba'e bosona seenee dhibamuun haala baay'ee nama gaddisiisuun dhibee sammuu saaxilame. Dhibee isaa kanas utuma dhibamuu ammas dirqamee jiraachuuf bosonichumaa keessa dhokatee jiraachuutti fufe. Jaarraawwan duraarraa eegaluun meeshaa nafxanyoonni ittiin Oromoo miidhaa turan keessaa inni hangafni Oromoodhuma ture. Maarree balaayis kanumatu mudate. Dabeessi waa'een qoonqoo malee waa'een qomoo isaan mararre tokko gara laafina tokko malee bakka balaayin buufatee jiru waliin mootummaaf gabaase. Balaayin sodaa guddaa mootummaa yerosii waan ta'eef erga dhaga'anii ajajaan waraanaa olaanaan naannoo sana jiru loltoota of jalaallee itti erguu sassate. Of duuba hiriirsuun bakka eeruu argatanitti duulanii. Odeeffannoon isaan argatan kun dhugaa waan ta'eef bakka inni jirutti marsuun miliquu akka hin dandeenyetti Balaayin guutummaatti to'annoo jala oolchanii. Balaayin kanaan dura goomsee ba'uun jiilchee waan jiruuf amma kallattumaan akka ajjeefamus murteessanii gara ajajaatti fidan. Ajajaa olaanaan naannoo sanaa Kumaander Maabiraatee jedhama. Maarree Kumaander Maabiraateen akkuma Balaayi argeen dubbachuuf sudhame imimmaan fuula isaarra yaa'e. Inni boo'uu malee maaliif akka boo'u wallaaluun humnoota waraana isaa waliin jiran yaaddoo hamaa keessas galche. Uummanni naannoo sanaas erga Balaayin qabamee dirqisiifamee waan ba'eef namuu waan dubbatu wallaale. Kumaander Maabiraatee kan boossise garuu inni ofii dhalataa naannoo Tigraay ture. Kanaaf Balaayin yommuu Tigraayitti barsiisaa ture barsiisaa isaa cimaa yeroo dheeraas barsiisee ture waan ta'eef amma immoo barsiisaa isaa Balaayin haala kanaan dhibee sammuuf saaxilamee maraachuun kanarra immoo kan darbe akka inni du'uuf murteessanii yommuu argu ilaalee obsuu dadhabe. Kumaander Maabiraateen duraan Balaayin maqaaf hojiisaa siyaasa keessatti malee akka inni barsiisaa isaa ta'e qaamaan argee waan hin beekneef yommuu manaa ba'ettis aariif xiiqii guddaan ba'us erga dhufee waan hunda baree gara laafummaatti agarsiisuun Balaayin kana booda bilisummaan akka jiraatu himee maatiin isaa dhibee isaaf akka yaalchisan akeekkachiisuun ofirra deebi'e. Akkasitti Balaayin ammas du'a murtoofteetti dhufte jalaa ba'e. Balaayin amma bilisummaan jiraachuu danda'us dhibeen sammuusaa kun sadarkaa ulfaataa irra geenyaan obboleessi isaa yommuu seenaan kun barraa'u lubbuun jiru obbo Daggafaa Raggaasaa Tooboo gara hospitaalaa yaala fayyaa dhibee sammuu hospitaala Amaanu'eel Finfinneetti argamu fiduun yaalsisan. Ergasiis xiqqoo fooyyomnaan gara manaatti deebisan. Lubbuun gootaa biliqaa gaafa duutuun beekanii. Akkuma gootichi jedhe san gootni seenaa dheeraa malee umurii dheeraa waan hin qabneef umurii isaa waggaa 39ffaatti abbaa ijoollee 3 dhiira 2 fi dubara 1 amajjii 11 bara 1986tti saba isaaf malee utuu ofiif hin jiraatiin lubbuun isaa addunyaa kanarra dabarte. Balaayin qabsoo Oromoo keessatti humna isaaf qabeenya isaa sammuu isaas itti dhibee dhumarrattis tokkitti lubbuu isaa qaalii wareeguun reeffi isaa Bataskaana Goorgisii Ulaa Baabuu jedhamutti awwaalame. Qorataan seenichaa Lammii Jaallataa, seenessaan ammoo Qajeelaa Hambisaati.